Sajirtaan jadiidhaan si fide sajirtaan jadiidhaan si fide sillee kimsaa yoo ijaan si fuudhide bashannanii si jira kalaa kuwwane. Maqaan kiyyaa Roozaa Muhammad jedhama. Kanan dhaladhee guddadhe godina Jimmaa aanaa Goommaa ganda Balfoo Konchee jedhamtu keessatti. Haati kiyyas ijoollummaa kootti akkoo koo biratti na dhiistee gara magaalaa Finfinneetti deemte. Anis barumsa koo kutaa 1 hanga 4tti achuma ganda baadiyyaa Balfoo Koncheettiin baradhe. Harmeen kiyyaa Finfinneerraa gara magaalaa Jimmaatti yogguu deebitu qofaa ishee waan turteef barumsa koo akkan ishee biratti magaalaa Jimmaa taa'ee baradhu na gaafatte. Anis tole jedheen barumsa koo kutaa 4 seemisteeratti kuteen harmee koo biratti barachuun deeme. Akkoon koo ijoollummaa kootii kaastee rakkattee waan na guddisteef baay'een ishee jaalladha. Otuman haala kanaan barnoota koo magaalaa Jimmaa mana barumsaa Hibratitti hordofaa jiru yeroon seemisteerri ga'u torbee 2 boqonnaa fudhachuudhaaf yogguu barumsi cufamu hiriyaan haadha kiyyaa gara Dabub Afrikaa yookiin Afrikaa Kibbaatti waan imaltuuf harmeen kiyyaa deemiitii hanga Finfinneetti gaggeessii naan jette. Anis rakkoon qabu boqonnaarran jira jedheen hiriyaa harmee koo gaggeessuuf magaalaa Finfinnee guyyaa 20 ture. Haa ta'uutii hiriyaa harmee koo gaggeesseen gara magaalaa Jimmaatti yogguun deebi'u harmee koo mana argachuu hin dandeenye. Ya Rabbi yaa gooytaa maaliif na jalliftaa jiraachuun jabaattee dirmadhu yaa gooytaa keessa kiyya gartaa keessa kiyya gartaa. Maali harmeen koo eessa deemte jedheen namoota ollaa yeroon gaafadhu harmeen kee dhukkubsattee gara baadiyyaa deemteetti naan jedhan. Anis yogguun gara baadiyyaa deemeen harmee koo laalu harmeen kiyyaa baay'ee dhukkubsatteetti. Namni numa dhukkubsata dhukkubsatees ni fayya jedheen harmee koo abdii guutuutiin eeggachaan ture. Haa ta'u malee mana yaalaa geessinee guyyaa 14 yogguu guutu obboleessi kiyyaa harka isaa mataarra kaawwatee natti dhufe. Anis gaddi guddaan natti dhagahamee harmeen kiyyaa akka duuteen bare. Harmeen koo erga boqottee booddee akkoo kiyyarraan ala maatii fi firri koo hundinuu halagaa natti ta'ani. Anis halkanii fi guyyaa boo'uu malee bu'aa tokko nan dhabe. Baay'ees natti dhagahame. Siwaame Moolaana, siwaame Moolaana. Otuma haala kanaan jirru obboleessi koo gara warra abbaa kootti baay'isee waan maxxanuuf akkan biyya alaa deemu na gaafatee piroosesii jirus isaan waliin akka naaf xumuru natti hime. Anis filannoo gara biraa tokkoyyuu waan hin qabneef tole jedheen gara biyya alaatti imale. Haaluma kanaanis biyya alaa deemee waggaa 2 hojjedhe. Qarshiin waggaa 2 hojjedhe sanas obboleettii haadha koo yookiin adaadaa kootti laattadhe. Yogguun gara biyyaatti deebi'ee qarshii koo ishee gaafadhus isheenis qarshii koo kana hundumaa hinna kaadde. Waan hin godhuu fi lafa lixuu wallaale. Tole badii kan kooti jedheen garaa koottis qabadhe. Ya Rabbi yaa gooytaa maaliif na jalliftaa. Boqonnaa ji'a 3 qabadhee waanan dhufeef turtii kana gidduutti hiriyaa tokko waliin bare. Innis gochaa adaadaan kiyya narratti raawwatteen baay'ee gadde. Adaadaan kiyyas hariiroo mucaa kana waliin hin jalqabe akkan dhaabu na gaafatte. Anis gonkumaa kana gochuu hin danda'u. Namni ani lafa kanarratti qaban jedhu kanaan booddee isa qofaadhaan jedheen. Isheenis jechaa fi murtoo koo kanatti baay'ee natti qabamte. Inaaffaas haa ta'u waliisaa hin beeku. Turtii ji'a 3 hiriyaa koo sana waliin ergan dabarsee booddee gara bakka hojii koottiin deebi'e. Innis hanga magaalaa Finfinneetti na gaggeesse. Adaadaan kiyyaa ammayyuu waan mataa koo irraan buuneef mana qaalluu deemtee anaa fi inni akka waliin jiraannu waan hin feeneef hojii toshaa nutti hojjechiistee turte. Waan hojjechiiste sanas waraqaatti martee otoo ani hin beekin shaanxaa koo keessa keesseetti. Ani garuu kana hundumaa hin beekun ture. Siwaame Moolaana, siwaame Moolaana. Deemeen waggaa tokko ergan fixee baay'ee isa jeequu fi isa rakkisuun jalqabe. Yeroo hundaa guyyaa jimaataa naaf bilbila ture. Ani garuu bilbila isaa harkaa kaasuu fi isa waliin akka haasa'uun barbaannetti nime. Hiriyaa koo kanas haala kanaan nan dhabe. Anis turtii hojii koo xumureen gara biyyaatti yogguun deebi'u. Anis turtii hojii koo xumureen gara biyyaatti deebi'een ji'a 6 ergan guutee booddee dubbii kana hundumaa nan bare. Haala kanas dhugaa ta'uusaa adda baafachuuf gara namtichaa adaadaa kiyyaaf hojii kana
kana hojjeteen deeme. Innis dhugaa ta'uusaa fi shaanxaa koo keessatti waraqaan hojjetame na waliin gara biyya hambaa akka deeme natti hime. Irra deebisee qulqulleeffachuuf adaadaa kiyya yogguun gaafadhu isheenis dhugaa ta'uusaa natti himte. Erga kana hundumaatii nama hundumaa nan jibbe. Firris fira natti fakkaachuu dide. Hinumaa durumaayyuu akkoo koo malee firri koo hundinuu garaa natti jabaatu. Anis garaan koo isaanitti jabaate. Namni hundumaas akkuma isaaniidha jedheen nan jibbe. Carraan koo waan hojjedhetti gammadee jiraachuu waan naaf hin laanneef imala koo gara Dubaayittiin godhe. Siwaame Maulana, siwaame Maulana. Haaluma kanaan hojii koo toon hojjechaa jiru ammas hiriyaa koo tokko waliin wal barre. Ani carraa kana ammas dhabuu waan hin feeneef baay'ees waan hin jaalladhuuf sababii kamiinuu inni kaleessaa barumsa naaf haa ta'uutii isa dhabuu hin barbaadu. Adaadaan koo wanta isheen narratti raawwattu waan hin beekneef hiriyaa koo kana maatii koo waliin wal barsiisuuf hanga yoonaan eeyyamamne. Sababni isaas wanta kaleessa ta'eef inni garuu maatii fi firoottan koo kaan waliin wal baruuf fedhii guddaa qaba. Haa ta'u malee sodaa koo kanaan anaaf hin danda'amne. An lammata isa dhabuun barbaadu. Sababa kanaanis hiriyaan koo kun wanta gara biraatti ilaalee garaa naaf dhabaa jira. Yaa hiriyaa koo sodaan koo kanadha. Hadaraa kee naaf beeki sirraa adda bu'uun barbaadu. Nagaat Roozaa Muhammed Dubaay irraa hiriyaa koo magaalaa Gambeer jiraattu. Lafa barii kootu wajjatee simbira. Lafa barii kootu wajjatee simbira. Waliin tola mana dabalee simbira. Jarree galee nuti makkabaa walmalee. Ashamaa akkam jirtuu kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan addunyaa jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u. Egaan guyyaa har'aas xalayaa Roozaa Muhammed Dubaay irraa nuuf ergitee isiniif dubbiseen ka'e. Obboleettii keenya xalayaa kana nuuf erguu keef guddaa galatoomisiin jecha haalli hiriyaa ishee duraa irratti mudatee hiriyaa isheetiin addaan baate kuni jireenya koo isa boriif na sodaachisa jettee hiriyaa ishee maatii ishee waliin wal barsiisuuf fedha hin godhanne. Mee hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 obboleettii keenya Roozaa Zaatiin maal gorsitu otoo haalli akkasii kun jireenya keessan keessatti isin mudate? Isa jirtaa naan jedhiigaan si fide. Isa jirtaa naan jedhiigaan si fide. Sillee qimsaa yoo ijaan si quufuu dide. Bashaannanii si jira qal'aa kumalee. Roozaan maatiis haa ta'uu nama ishee gargaaruu akka fira isheetti ilaallattu nam tokkoyyuu hin qabdu. Namni amma ishee maddee jiru hiriyaa ishee fi akkoo ishee qofaadha. Ishiin yoo hiriyaa ishee fira isheetiin beeksistee adaadaan ishee ammas hojii irratti hojjechiisti yookiin mana qaalluu deemtee narratti toshisiistee ammas adda na baasuu ni dandeessi kan jedhu sodaa guddaa qabdi. Jireenya hawaasummaa keessatti wantoonni hedduun nu qunnamuu ni danda'u. Wantoonni inaaffaa fi otuu bu'aa tokkollee nama tokkoof hin buusiin miidhaa qofaa dhala namaarra geessisanii deebi'an kanneen akka toshaa, qaalluu kanneen kana fakkaatan hojiiwwan jibbisiisaa keessumaa bara kana keessatti nama kamiirraayyuu hin eegamne garuu ammayyuu hawaasni dhokatee itti fayyadamaa jiru jireenya lammiilee miidhaa jira. Obboleettii keenya Roozaadhaaf an ergaan dabarsu yoo jiraate jireenya jechuun waan salphaa miti. Namni walitti nu fidee namni wal nu hiikuu hin danda'u. Wantoonni qaalluu, tosha maal jedhamani kuni amantaa keessaa laphee keenyaa gaafatu. Yoo nuti itti amanna ta'e dhuguma ni raawwatu, yoo hin amannu ta'e immoo dhuguma hin raawwatan. Kun amantii barbaada. Laphee kee keessatti amantaa qabduutiin amantii godhadhuun siin jedha. Sababa kaleessaa hiriyaa kee haala kanaan dhabdeef isa ammaa kana siin dhabdaan abadan gonkumaa ta'uu hin danda'u. Ati garuu amantii keetti jabaadhuu kadhadhu. Akka sirratti hin hojjenneefis rabbi kee kadhadhuun dhaamsa kooti. Kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24 hawaasa hedduu keessatti mul'achuu baatus wanti akkasii akka jiru ifaadha. Haa ta'uutii yaadaa fi ilaalcha keessaniitiin obboleettii keenya Roozaa sodaa kana jalaatii baasaa isiniin jedha. Itti aansuun hojiiwwan kunniin hojiiwwan jibbisiisoo fi waan tokko bu'aa hin qabne eenyumaafuu bu'aa hin qabne waan ta'aniif yeroodhaaf gammaduu yookiin faayidaa xiqqoodhaaf jedhanii dhala namaatiin hojii akkanaatiin doorsisuun dhuguma cibbuudha ni balaaleffanna. Isinillee akka hojiiwwan akkasii balaaleffattan abdiin qaba. Yaadaa fi gaaffii keessan akkanumallee laayik sheer gochuun nu jajjabeessuu ammayyuu hin dagatiinaa isiniin jecha namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufsiniin jecha chaanaaliin Oromiyaa
2024 guyyaa guyyaatiin xalayaa fi seenaawwan jaalalaa guyyaa guyyaatiin isiniif qabattee dhiyaatti. Isinillee anaa dhufu jecha miseensa chaanaalii keenyaa taatanii isinillee xalayaa jaalalaa yookiin seenaawwan jireenyaa nama barsiisuu danda'an yoo qabaattan karaa teelegiraamii yookiin imoo barreeffamaan yookiin sagaleedhaan lakkoofsa bilbilaa keenyaa komentii jalqabaarra jiruun nuuf erguu dandeessu isiniin jecha guyyaa borii xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa gara biraa nama barsiisuu danda'uun hanga walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jecha qophii kan dhiyeessuun kan isin waliin ture an Gammachiis Tashoomeeti. Horaa bulaa. Lafa barii kutu ajajee simbira lafa barii kutu ajajee simbira waliin tola mana dabanii simbira jarri galee nuti makabra. Warra ya bebe tu fada